Yoo yaa harka fuunee jaallatamuuf kabaja hordoftoota hawwii Oromtichiitu bakka fayyaa keessa inni naguma jirtu jabaattu nageenyi keessa badhaadha galata waaqayyoo konkoo nagaan irraa hafaadha iddoo jirutti nagaa guutuu qaba iddoo jirtanitti nagaa waaqayyoo dachaa darba isiniif haa ta'u jechuun jaalladha har'a immoo deebi'ee dhufeen jira isin jedha hordoftoota kiyya isinis baga jiraattanii anis bagee jiraanne baguma walumaan jiraanne as keenye isin jedha. Wanti bulee dhaga'amu yeroo dhuma hunda haaraadha. Waan bareechee na dhibe tokko dhugaa jechuun dhufee maaltu dhufaa jira kan nama jechisiisu. Ta'ee jira jechuudha Keeniyaa keessatti. Dargaggoo waggaa 25 yuunivarsiitii kan baratu. Haadhoo yookaan immoo akao jedhama akka afaan Oromoo keenyaatti waggaa 85 jedhanii umriin ishee qabeenyaa qabdi waan akkasii jedhanii dubbatu kwa amma gaaylee wajjiniin dhaabbatanii wajjiniin jiraachuu jalqaban yeroo jedhu garuu waan akka kootti bakka birriin dhugaa waaqayyo nama mo'ateeran jedhee sababiin isaayyuu haala akkamiiti yookiis yaada kamiin akka kan isaaf ta'anu nama waggaa 85 wajjiniin gaayila dhaabbachuu danda'e kan jedhu gaafii natti dhugaa waaqayyo qabeenyuma ishee isaan jedhamu kwa waggaa 85 siin galamti akka keenya jechuudha. Qabeenyuma dhaaluudha gammalee jaallatee dhuguma fudhe hin jedhu egaa birriin akka inni nama godhu jechuudha. Akka keenya sun immoo akkasuma jedhee dubbata waan hin jedhin qabu. Waaqni Abrahaamiin danda'a dhala nan argadha abdiin kutuu jetteedhani. Seenaa Abrahaamiif Saaraa kaaftee dubbataa jirti amantiidhaan jedhanii ka haa taasisuufilleedha waaqayyo. Baay'ee tokko akkamiin ta'a kun safuudha dhugaa waaqayyo harmee wajjin akka wajjiniin baay'ee tokko ulfaate isin maal sitti fakkaata kun isa kana qofayyuu miti birriin dhugumatti nama mo'achuu isaa kan nuti beeknu. Shamarreen tokkos miidiyaa raasifachii oofamaa jiru jechuudha. Dhugaa abbaa isheedhaan kan ta'u ture namichi qabeenyaas qaba jedhanii baay'ee tokko nama gaariidhas jedhanii garuu wajjin gaa'ila qabattee kaatee garuu lubbuu isaa dabarsuudhaaf qabeenya sana dhaaluudha. Sarraatenyaa mana keessa hojjettutti yookaan qoricha itti guutee akkasiin kennitu godhaa turte sarraatenyaan sun immoo hundiidhaa turte jedhanii. Garuu gaafa waaqayyo jedhe malee namni waa tokko hin ta'u oolcheera waaqayyo. Boodarra garuu namichis naqa'ee gaafa ishiin sarraatenyaan diddee jettu itti naqeeretti yookaan hin gannaqxii akka nama gufatee kufee godhaa turte jedhanii. Gaaf tokko immoo ishee dhumarratti gargaleeyyuu mana hospitaalaatti akkasitti yeroo namichi sun ishee gaafachuu dhaqu sarraatenyaa turte. Ani ishee akkasitti isin oolchuuf jedheetan kana godhee kana isinitti godhaarti ishee jetten jedhina of eeggadha jennaan namichichi of eeggannoo gochuu jalqabe. Haati manaasaa suni biddeen erga hojjetamee ofisheetii wanta sana itti naqxee achumaan yeroo isiin fiddu ofii nyaachuu dhiiftee isa duraa isa gurshuuf jetteedhani. Inni immoo gursaa isa siin kenniteef sana didee jalqaba ishii gursee egaa hin didamu miti gurshaan abbaa manaa isheettee fudhattee achumaan gara diinqaatti ol leqxee tufteedhani. Tuan poolisiitti dawwalee waamee akka inni maram godhee yeroo maramu qoricha qaba. Akkasitti isheen mana hidhaatti galtee inni immoo nagaan bahee jira.
sarraatanya ittiin sana ammoo obboleeshee isiitiifis jarri kun halka qalleeyyii waan ta'aniif waan isaan hojjetatan qobaa kan dhuunfaa isaanii banee fi amma akka abbaatti akka obboleessaatti dhaqee ilaala jedhanii egaa kana birrii namarra birrii mararfatamaa jira jechuudha lubbuu waliitiif illee hiluun yookaan namuun dhiifameera waan hin taane keessa galamaa bakka dhugaa birriin kuni waan danuu godhaara jechuun waaqayyoon jalatti nu jiraachisaa jira miti barbaachisaadha miti garuu immoo barbaachisaadhuma utuma ta'ee jiru immoo waan danuus waan nama lubbuu nama baasu waan baay'eetu karaa kanaatiin sababii birrii jaallachuurraan kan ka'e ta'aa jira. Egaa kanarraa waaqayyoon haa eeguu isa gaarii akka hojjennu